بسرقة سين رادي عشيت بسرقة بمبربادي الشمال كفون كوجم توتا بجارة توتا ما تسينا ويلي كانت هندم تكيسن أكم جرتو فيا كيسن يعني بوليتين كيسن ناقا قوتون قبقلة تواكيو قل النسافاتو أسني دا كان ناقا فياتاتن أبدي واقرا كبا جرتو فيا كيسن ناقا خوجين زريني على مني واتي جبين ناقا متي أنا ناقا يه أكم جرتو إن سينا ما بدي نانجي شارتو جايز إيفا مناف قودا أما داونا رنجرا داونا بيا رنجرا فتازنا نانجي شانجران سننجرا كنا أوروميا كولا لستو بريدو مجاريسان كان قوتام تفكن أففم تشودام هندادن دي سوكو شي دا رنجرا كومن كلين سبيا ربانا قبي أما مقبن شي فتانا قولو دين زنطارا تشودا يوتيوب لفكاي إنها نونكون إيه ستنياد دستياداسن إيه ستنا نونكون جتنياد كومنتي جلتي بريسا إنها كنا لكم داود أسني سيتوان سني جروس لا مرجلارون يومو كدارو يونو بركيدا لا كنا لا هذا سني جرو بلاش دارتو مالي إنها كنا فكت أوروميا Bokarobe galgalarobe tobiya kujirta anobiya ko yade nangala yade ka weli dan tunin bekin dabran yade kana yatabat ente ana kasinsin jira guys Etiyan Sudan immoo uummata keenya adrakissan dhugaa dubbachuudhaa fi wal dhageenyu wal xiqqeessuu haadhiisnu wal tuffachuu haadhiisnu hundumti keenyas wal kabajannu dhugaa dubbachuudhaaf maalummaa kabajni gahee guddaa qaba hawaasa keenya gidduuttis ta'e nu gidduutti utuu wal kabajneetii dhugaa jaalalli gidduu keenya ni jiraata jedhee yaada. Ini tokkoon gaafa xiqqeessu callistanii ilaalina ani tokko gaafa xiqqeessu hankeessan irra gaafa sin xiqqeeffamu san ammoo kaatanii dubbattanii gaafa tokko callistanii kun dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baay'ee dadhabina sammuudha yaada akka kootti akka seenaatti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf lammaffaa ammoo mandaa tiiktookii tokkorraa dubbii fiddanii dhuftan yuutuubiidhaan oomina Duga anak kanata mana sadii naqu hinaqu nan komatina ani seena hinaqu nan komatina dhugaa dubbachuudhaaf maaliifi yeroo inni kiristaana amantii musliimaadhaan xiqqeessu ani seenaan ishoo baga goote yoo hin jedhe dhugaa dubbachuudhaaf amantii koof bakka hin qabu jaalas hin qabu jechuudha maaliifi Dhuguma amantiin ko gaafa namni tuqu na dhukkubsa yoo ta'e kan nama gaafa tuqamus na dhukkuba akkuma kanaadha jechuudha haneenyuun gadii miti abbaan maal waan barbaritti ammoo danda'a keessa galtanii boocina tiktok irraa fidanii youtube irratti fidanii dhugaa rabbii ijoollee wajji walitti nun buusiina qiimii garaa keenya nun kaayina hawaasa musliima naannoo musliimaa wajjin jiraanni guddanne dhugaa dubbachuudhaaf harmaa musliimaa hodhee guddadheeroon jedhan amantanii wajjin taa'es baradheeraa jedheeroon sinetti mina amanta yookaan fakkeessuuf jechuu dandeessu dhugaa dubbachuudhaaf garuu gaafan biyya koo galee dhugaa dubbachuuf dhugaa kan saneen baasoo jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni baay'een yeroo kan isa tokko arrabsamu isa ishoottu hin jedhina. Akkuma kan kee jaalattu abbichis kan isaanii jaalata bareechee isaan malee jechuudha. Kanaafiyyuu wala kabajnu garaa keenya keessa dhukkubbii walitti goone jibba kan baay'isne jaalala haa baay'isnu abbaan kan barbaayana jechuun namni miidiyaa kana hordofu namni waggaa 18 gadi jira yaaduun namni kun immoo qilleensa miti garaa argatti na oofamu kan sammuunsa ajajatu oofama malee bubbee miti kan achi jiraafamu kanaafiyyuu kan sammuunsa ajajee nama beekaa ta'edha. Namni kun na baasa moo nan baasu jedhee yaadudha. Please. Irraade of qusannu dhen sinitti immoo barbaada lammaffaa irratti immoo
nama gashuwaa'ee nama sinii gadee an keenyatti beekuu qabaanna. Amantiin kan jedhu dursa maalidha? Amantii jechuun karaa itti uumaa kee wajjin wal agartu jechuudha. Gaafatti rakkattu kan rakkina kee si dhaabatu dhukkubsatti kan itti fayyitu itti mattee kan si dhaga'ee walitti dhufeenya waaqayyoo kee wajjin qabaattee jireenya bareedaa kee geggeeffattudha amantiin kan jedhamu. Abbaan barbaade maaliif qumsaaxanii mana isaatti namanii maaltu nama gashi? Dukkana keessa beekuutti ifatti ifa keessa jirta dukkana keessa jirta. Cubboo bichaa akkoo abbaan isaa mataa isaa fudhata malee siif ta'a miti dhugaa. Jannata yoo ani abbichi yoo jannata gale yoo anaaf ta'a miti abbichaaf ta'a gaarummaan. Garuu afaan keenya marziin nirra ce'u kuni gaarummaa keenya isa hojjennee dabarree nu jalaa bisheessaa jirra. So guys, akka kanaadhaan isiniin jedha dubbii isinitti hin baay'isu. Dubbiin baay'ateef harreetti hin fe'an jedhe Oromoon koo. Utuma Oromiyaa kana ilaaltaniidha kan dubbii kana isinii dhaamse. Kanaafiyyuu TikTok irraa fiddanii dhuftanii nuti xiqqeessiina. Inni kiristaanaa akkuma amantii isaa gaafatti bu'amu abiddi keessa isaatti raccaamu inni musliimaa akkuma kana amantii isaa jaalata. Inni waaqeffataanis inni pheenxeenis maaltu nama gashi? Abbaan isaaf ta'inaan kan barbaadetu yaamani. Fayyina lapheessaadha, qabbana sammuusaadha, jireenya barbaraataadha taanaan abbaan kana barbaade adeemu nama hin gashu. Ani eenyudha? Anoo maalirra hin jiradha? Of ilaalaa malee hannamaaf hiwwata waatinaan isiniin jedha guys. Yoon balleessa dhiifamanaaf godhaa. Yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Fataa zanaa keetan abdiin qabaa. Isiniin jedhadha. Wayyoo wiilii jalaan fidhe kiisii koo. Beekuu si waammadhee dandii koo duraa si buufadhee abjoon koo dubroo dhugoome.